Fayyanti ya Rabbi harka jirti malee harka namaa hin jirtu. Waggaa shanguutu kiniina natti guuranii maaltu fayyanti ya kiniinaan fayyiti wo. Yaa Khadiir Rabbi si haa fayyisu. Warsaakoo ka Suudaanii keessatti waliin beelamne waliin dararamne wanni meeqa nurra geesse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkafuni akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Sofu Marab bakka jirtan tinageenyi kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha kabajaa akkuma duraan dursee dhaggeeffattan jechuudha. Qophii keenya kanarraa keessatti kan ilaallu dhimma Kadiir Martuu dhukkubsatuudhaan wal qabatee ergaawwan darbaa jiranii fi akkanumallee Kadiir Martuutiif kanattu malaa waan jiru waan tokko irraa ni haasofna. Karaa social media kanarraa namoonni baay'een yeroo boohan yeroo isaaf du'aa godhan argaatiin jirra. Hundi keessanuu social mediaatti warroonni fayyadamtan kana argaa jirtan jechuudha. Kadiir Martuu jechuun nam tokko miti Kadiir Oromoo guutuudha. Oromoo jechuun Kadiir Martuuti. Kanaaf Oromoodha jechuudha Kadiir Martuu jechuun. So hundi keessanuu karaa komentii irratti Rabbi isaa fayyisu jechuudhaan akkuma amantii keessaniitiin aadaa keessaniitiin duudhaa keessaniitiin Oromoon kutaa 11 qabdi. Kutaa 11 kana keessatti immoo amantiiwwan garaagaraatu argama. Akkuma amantii keessaniitiin hundi keessanuu Rabbi isaa fayyisu jechuun ni dandeessu. Rabbiin kadhadhaa fi ergaawwan baay'een darbaa jiranii karaa social media kana hundi keessanuu argaa jirtanii ergaawwan kanneen tokkoon isin dhaqqaba jechuudha viidiyoo kana keessatti hedduu qalbii keenya kan cabsedha. Kadiir Martuu jechuun nama qabsoo Oromoo tana keessatti gahee guddaa qabu. Kadiir jechuun Oromoodha. Nama Oromoodhaaf yeroo baay'ee wanta baay'ee ta'ee qarree fi qeerroowwan Oromoodhaa kakaasaa ture qabsoo irratti. Jijjiirama yeroo ammaa kana dhufee jiru kanarratti illee nama gahee mataa isaa taphachaa ture. Wantoonni inni kanaan dura raawwachaa ture hundi sammuu Oromoo keessa kan jiru weedduudhaan, walaloodhaan, sirbaan uummata Oromoo kana kakaasu gootummaa keessatti gaheen inni taphachaa ture tokko lama waan jedhamu miti. So hundi keessaniyyuu akkuma amantii keessanitti yeroo ammaa kana wanti dhagaa jirru mana yaalaa keessatti akka argamudha karaa adda addaatiin kan dhagaa jiru jechuudha. So hundi keessanuu karaa amantii keessaniitiin Rabbiin akka kadhataniif isin gaafadha. Egaa mee dursaan dursee kadhaa Amin Ibroodhaa baabaan keenya karaa social media isaaniitiin maxxansan kana dhageenyee walitti deebina. Wanta isaan eebbisan kana ilaallee mee walitti haa deebinu. Kadiir Martuu dhukkubsatee akka mana yaalaa jiru miidiyaa kanarra deemaa ture. Waan biralluu godhuuf baan. Yaa Kadiir Rabbi si haa fayyisu. Rabbi si haa fi yaa ilma kiyya fayyaasa isa biraa taate fayyaasanii Rabbi si haa fayyisu jechuu barbaada. Dhukkuba amma si qabe kana karraa fayyitee seenaa ta'u Rabbi si haa taasisu siin ja'a. Dhukkuba kanaan ka duniyarraa deemtu Rabbi si duraan taasisini. Dhukkuba irraa fayyitee fayyaa qulqulluu akka gaafa dura daa'ima turteessan sanitti Rabbi si deebisu waan sani si kadhadha Rabbirraa. Allahumma shfi anta shaafi laa shifaa illaa shifaa'uka shifaa'an laa yugaadiru saqaman. Allahumma rabba annaasi adhibil ba'sa ishfi anta shaafi لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف أنت الشافي اللهم اشف خدير اللهم اشف خدير اللهم اشف خدير. Rabbi fayyaa uf biraa taheen si haa dhaqqabu siin ja'a yaa Kadiir. Dawaa si godhaa jiran sanillee Rabbi dawaa si haa godhu siin ja'a. Fayyaadhaan jirutti si deebisee takka Rabbi si haa gammachiisu Rabbirraa si kadhadhaa. Nama hedduutu si rifatilleedha. Hawaasni keenya wanni beekuu qabu gurbaan Kadiir kun guyyaan biyya UK dhaqee na wajji ture Bolton magaalaa jaan akka ilmoo abbaa agarte
ilmoo abbaa wajji adda turanii abbaa ufii agarte ilmoolleen akkasitti garaa nama nyaatu Kadir suni hanga miirra inni hoggaa na bira taa'u san hoggaa na dubbisu miirri inni keessa jiru yoo abbaa isallee arge hangasii ol miira keessani seena jee yaadu. Egaa ka dhageeffannee walitti deebine du'aayi Sheikh Amin Ibroodha Kadir martuudhaaf godhaniina amma immoo ergaa isaan dabarsan kana immoo haa dhageeffannu. Ergaan kun hawaasa Oromoo hundayyuu xiqqaadhaaf guddaa beekaa wallaalaa kan biyya keessaatii fi kan biyya alaa osoo hin jedhin hunda kan ilaallatudha. Maaliifi hawaasni keenya ilma kana cinaa dhaabbachuu qofa osoo hin taane qarqaaruu qaba beekaaf wallaalaa qofa miti. Hundumti ni jechuudha waan danda'een qarqaaruu kan qabu yaadaan kan hin qabne yaadaan kan qabu wanta adda addaatiin cinaa dhaabbachuu qaba. Wanti kun kan nama beekamtii qabu asirratti sooshaal miidiyaa kanarratti beekamtii qabu qofaaf osoo hin taane hawaasa Oromoo guutuudhaaf mee ergaa kana dhageeffannee walitti deebina. Sheikh Amin Ibroo ammas ergaa qaba waan ta'eef ergaa isaanii kana dhageeffannee walitti deebina. Akkamittiin gargaarre sila eenyu gargaarta yoo Kadir hin gargaarre eenyu gargaarra nuti gargaarsa leenjiinaa ta Kadir dirqama malee gargaarsaa dirqama malee gargaarsaa miti sinje gizee garii amriin dirqama taatii beeka ani wahuma takka isiniin jaadu waan maallaqni namaa godhu waan maallaqni namaa godhu dhabuudhaaf Kadir akka hin miidhamne hammanuma isinii hima waan biroo waan tarabbii humaa godhuuf hin dandeessa waan maallaqni namaa godhu maallaqa dhabuudhaan Kadir sun akka miidhamne qofa kanuma isinitti himatu malee hawaasni keenya waan isarraa eegamu wallaala je'illee iyyaadu an akka kiyyatti kanaafu rabbillee kadhadhaafi obboleessa keessanii bira dhaabbadhaa horiin ar'a waldhaansa Kadiriif hin tahin horii jettillee lakkaawin anaasi himatu. Egaa ergaa kana dhageeffannee jirra. Egaa wanti Kadir martuutiif hin taane Oromoodhaaf ta'uu hin danda'u. Qabeenya qabnu waan qabnu hundaan bira dhaabbachuu qabnaadha kan isaan ergaa dabarfatani. Sababa qabeenya dhabuutiin yookaan immoo beenyaa dhabuutiin Kadir martuu hedduu keenyatti waa ta'uu hin qabu. Yaalamuu qaba. Tarrabbiiti rabbi harka qayyirti waan ta'eef hanga humna keenyatti hundi keenya yaaluu qabna. Oromoon Oromoo bal'aadha. Oromoo qabaataa fi beekaa qabudha. Egaa kanumarraa ka'uudhaan immoo abbaan qabeenyaa tokko immoo yaala isaa guutumaan guututti kavarni godha jedhee jira. Baay'een keessan ni beektanii abbaa qabeenyaa Brighton Trading kan jedhamu biyya United Kingdomitti kan argamudha. Yaadataa Unity baay'een keessan ni beektanii abbaa Oromoo bal'aati jechuudha. Yaadataan kun nama qabaataadha. Nama namoota yaalu namoota yeroo baay'ee adda addaa Oromootiin cinaa dhaabbatu. Abbaa qabeenyaa Oromoon qabdu keessaa isa tokkodha. Yeroo baay'ee Oromoon keenya qeeqa garaagaraa ni kaafna abboota qabeenyaa irratti abbootii adda addaa irratti qeeqa ni kaasna haa ta'u namoonni akkanaa kun immoo ni cinaa yeroo dhaabatan hedduu tokko nama gammachiisa jechuudha. So inni cover godheefii jira. Mee amma immoo ergaa Kadir martuu dabarse kana dhageeffannee walitti deebina. Ammas hundi keessaniyyuu rabbi si haa fayyisu jechuudhaan koomantii irratti yaada keessan qoodaa namootaafis viidiyoo kana sheer godhaa namoota biraa akka dhaqqabu nan barbaada waan ta'eef hanga dandeenyu wanta dandeenyuun sagalee ta'uun murteessaadha waan ta'eef ergaa kana dhageeffannee walitti haa deebinu. Kabajamtoota ulfaatoo uummata Oromoo jiraadhaa kan kiristaanaa kan musliimaa kan waaqeffataa kan pirootestaantii hundi kan sabaa sablammii hundi kan Itoophiyaa hundi kan Afrikaa hundi kan Oromiyaa hundi kan addunyaa hundi dhalli namaa haa jiraatu. Ani kabajamoo obbo Yaadataa Junaydii waa hunda kan ka'e naatu siif cufanaan jedhanii jiru. Obbo Yaadataadhaaf Rabbi naa kadhadhaa akka amantii keessanitti naa galatoomfadhaa. Waa hunda naatu siif cufa jedhanii jiran. Waa hunda naatu siif taha jedhanii jiran waan ta'eef kana booda waan tokkotti rakkatanii hin ciqqamina waa'ee kan kootti. Yaadataadhaaf Rabbi naa kadhadhaa naa galatoomfadhaa. Anilleen maqaa keessaniin
maqaa uummata Oromoo kabajaman maqaa mootummaa Itoophiyaatiin maqaa mootummaa Oromiyaatiin maqaa qabsaa'ota uummata Oromoo hundumaan galateeffadheetiin jira. Isinis naa galateeffadhaa dhaan isiniin jaa kabajamoo obbo Yaadataa Junaydii akkuma kaneessa ilkaan kan kootolchanitti arraas fayyadama kiyyaaf waa hunda kan keenatu cufayanii beellama naa seenanii jiru. Kanaaf isinis naaf ulfaadhaa isammoo naa galateeffadhaa. Bye bye. Egaa akkuma dhageeffattan bifa kanaan kan galateeffate Yaadataa Junaydii jechuudha. Kadir Martuudha. Kadir Martuu kanaan dura akkuma baay'ee keessan beektan ilkaan isaallee kan dhaabeef abbaa qabeenyaa kanadha. Abbaan qabeenyaa kun Oromoota hedduu keessattuu artistoota keenya namoota beekamoo cinaa dhaabbachuudhaan kan beekamudha. Nama kanas hundi keessanuu nu galateeffadhaadha. Koomanta irratti illee nuuf galateeffadhaan namoota akkanaa kana nuuf haa baay'isu. Keessattuu namni qabu Oromoodhaaf yeroo fayyadu yeroo akkanaati. Atis galata qabda. Abbaan qabeenyaa Yaadataa Junaydii isiniin jechuu barbaada. Galata guddaa qabda Oromoo irraa. Egaa tola oomtummaawwan adda addaa ooluudhaan illee baay'ee qarqaaraa jira. Baankii Raamis baay'ee keessan beektanii isaan cinaa dhaabbatee sheerii guddaa bituudhaan baankiin sun akka gad dhaabbatu kan taasisan keessaa nama tokkodha jechuudha Yaadataa Junaydiidha. So abbootiin qabeenyaa akkanaa kun Oromoodhaaf ni barbaachisu. Ni barbaachisas jedhee yaada. Kanaani kan Oromoon yeroo baay'ee kolonii jala kan ittiin turre sirna gabrummaa jala kan ittiin turre kanaadha. Maaliif abbootii qabeenyaa gahaa hin qabnu uummanni keenya salphamatti yeroo balaan akkanaa irra dhaqqabu balaan dhukkubaa balaan namtolcheedha kan uumamaa kan adda addaa yeroo irra dhaqqabu namoota cinaa dhaabbatan dhabuudhaan rakkachaa turanii abbootiin qabeenyaa amma dhufaa jiran immoo uummata Oromoo cinaa dhaabbachaa jiru jechuudha. Egaa Yaadataa Junaydii eenyudha warroota jechuu barbaadaniif eenyummaa isaa namoota baruu barbaadaniif yeroo itti aanu viidiyoo gabaabaa qabadhee isiniif dhiyaachuu ni danda'a. Kanatti aansee immoo ergaa Mubaarak Musammaadha dabarsee tokko isiniin dhaqqaba. Ergaa kana keessatti wanta baay'ee nama yaadu yeroo qabsoo keessatti Kadirii fi Mubaarak Musammaadha. Maal wajjin dabarsaa akka jiran biyya Suudaanii keessatti maal akka waliin dabarsan bifa boo'ichaatiin jechuudha. Uummata kanallee kan gaafate akka naaf eebbiftan akka naaf fayyu naaf kadhaa fi kan jedhu yaada isaa ibsachaa ture. Mee yaada isaa kana dhageeffannee ammas walitti haa deebinu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadda waan sitti himachuu dhufe. Du'aa hin sirraa barbaada. Obboleessa koo artisti Kadir Martuu abbaa koo obboleessummaa qofti isan ibsu waan hin jedhu qabu. Gorsaa koo ka Suudaanii keessatti waliin beelamne waliin dararamne wanni meeqa nurra geesse. Haala amma jiru kana keessatti baay'ee na dhukkubse. Nama kana viidiyootti na seen ture mana yaalaa keessa ciisee jira. Haalli inni keessa jiru baay'ee natti dhagahame. Kadir anaafis nama tokko miti. Uummata Oromootiif nama tokko miti. Akka Rabbi umrii isaa dheeressu akka Rabbi fayyisu hundi keessan iyyuu bakka jirtan warra na jaallattan du'aa inaa kan dhaabi. Waan natti dhagahamu jira beektu. Waan dubbatti yaadde yeroon bara dukkanaa sana yookiin immoo yeroo sana yaadaddee waan natti dhagahamu jira. Akka waa'ee Kadiran irraa dubbachuu jaalladhu iyyuu danda'ee irraan dubbadhu. Wanni isaati hundi na biratti taate waan ta'eef gaafa qabamus gaafa akka saree miilli isaa qabamee laphee keessa dhiitamee kufee bakka kufetti immoo miila isaa qaban deemuu dadhabee jenna. Akka saree miila isaa qabanii lafarraa harkisaa keessanii agarsiisan maal jedhan bakki ija kootiin argee natti dhagahama. Kadir uummata Oromootiif nama tokko miti. Wallaahi Kadir nama tokko miti. Kanaaf akka Rabbi saba hiisu hundumti keessan iyyuu du'aa naa kadha bakka jirtanitti. Kanaafis isaafis obsan qabu waan isa kana. Wallaahi obsan aan kennu. Nama akka isaa jaalladhu hin qabu biyya duniyaa kanarra. Baay'een jaalladha. Waa danuu irraa baradhe. Waa hedduu barsiisaa kooti, abbaa kooti, obboleessa kooti, gorsaa kooti. Ammayyuu gaafan kaffaame. Gaafa waan itti dhagahamte. Isaafan bilbila. Kan waan akkasiitu jira dee. Abshir. Akkas akkasi. Waan hojjetu irratti akkasitti hojjedha. Akkas ta'e abshir naan jedha. Kanaaf du'aa akkana kadhatan. Gadachuu dhufe galatoomaa.
Ergaa kana irratti egaa waa baay'ee barachuu dandeessanii egaa Kadir Oromoodhaaf nam tokko miti baay'een keessan beektanii Kadir martuu qabsoo Oromoo keessatti nama gahee guddaa taphate keessaa isa tokkodha. Qarree fi qarreewwan Oromoo akkanumallee dargaggoota Oromoodhaa namoota kakaasaa turan keessaa isa tokkodha. Karaa weelluutiin, karaa sirbaatiin, karaa adda addaatiin jechuudha. So nam tokko miti Oromoodhaaf Oromoon cinaa dhaabachuun immoo dirqama. Asirratti wantoota lama kaasuun barbaada. Oromoo ko yeroo hunda warroonni beekamtii qaban kan akka weellistoota adda addaa yeroo baay'ee miidiyaa kanarratti namoonni irraa weellisan gootummaa isaanii irraa dubbatan yeroo akkanaati. Maaf akka ta'e naaf hin galu duraan dursanii cinaa dhaabbachuun osoo isaan hin miidhamin cinaa dhaabbachuun haayizoo siif jirre jechuun hin jiru. Yeroo kanarratti miidiyaa irraa ni haasofna. Amma yeroo ammaa kana namoonni baay'een miidiyaa irraa yeroo boo'an ni argina. Kadir martuu har'aa miti erga turee jira. Urga dhukkubsatee jechuudha. Namoonni cinaa hin dhaabanne yeroo sanitti amma immoo miidiyaa kanarratti yeroo namoonni boo'an yeroo namoonni si cinaa jirra jedhan argaa jirra. Kanaan dura cinaa dhaabbachuun maaliif hin barbaachifne kan jedhu gaafii nu hunda keenyaati jechuudha. Nu hundi keenyayyuu itti gaafatamummaa qabna waan ta'eef namoota beekamtii qaban namoota hawaasa Oromootiif kanaan dura qabeenyaan hin lakkaa'amne kaffaltii qabeenyaan kaffaluu hin dandeenye oolan kanneen hundi keenya yuutti yaadnee wanta tokko raawwachuuniif dirqama jedhee tayyaada dirqama hawaasa keenyaati. So kanallee beekuun murteessaadha. Egaa mee amma immoo isa kana Dr. Asliitu jedhe jecha kana jechuudha. Jecha kana hedduu tokko natti tole maaliifi nuti beekaadha abbaa qabeenyaati xiqqaadha guddaadha biyya keessa jira biyya ala jira jenneetiin wal qoqqooduu hin qabnu abbaati namoota dhageettii qaban qofa dhageeffachuu hin qabnu kan jedhu kun ergaa namoota akkanaa kana hedduun jaalladha maaliifi namni beekamtii Oromoo biratti qabu tokko yeroo akkana ta'u namoonni sagalee qaban moor sagalee ta'uu danda'u sagalee qaban waan ta'eef social media kanarratti garuu hawaasni hundumtuu Oromoon hundumtuu cinaa dhaabbachuun murteessaadha yeroo akkanaa kanatti namoonni akkanaa kun oolmaa guddaa Oromoodhaaf oolan kunniin osoo isaan hin darbin yeroo isaan jiran kanatti itti fayyadamne isaan qarqaaruun illee dirqama jechuudha. Hawaasa keenya kakaasanii hawaasni keenya sadarkaa amma irra jiru kanarra gahuun isaatiif gahee guddaa taphatanii jiran jaarraawwan darban keessatti illee Oromoon maal irra akka ture cunqursaa akkam akka irra ture baay'een keessan ni beektanii seenaadhaanis ni beekaa namoonni baay'een namoonni qaamaanis arganii egaa carraa tahee warroonni darbanis jiranii beeka warroonni gootota ta'an kan hayyoota Oromoodhaa ta'an baay'een isaanii darbanii jiranii. Kadir martuu immoo qabsoo har'a amma firii argattee yeroo ammaa kana uummanni Oromoo ittiin boonaa jiru kanallee namoota argamsiisuudhaaf gahee mataa isaanii taphan qarree fi qeerroowwan Oromoo kakaasuu keessatti gahee mataa isaa taphateedha. So ergaa amma asliin kaase kana keessatti xiqqaaf guddaa beekamtii kan qabuuf beekamtii kan qabu osoo hin taane namni hundumtuu cinaa dhaabbachuu qabaadha kan jiruuf yaada mataa isaa kaasee jira Dr. Asliin yaada sana deeggaraa yaada sana dhageeffannee walitti haa deebinu. Shayini Oromoo kaarra Kadir martuutiin ta'an qeesin Oromoo kaarra Kadir martuutiin ta'an hayyuun Oromoo kaarra Kadir martuutiin ta'an miidiyaan Oromoo kaarra Kadir martuutiin ta'an dhaabbileen Oromoo kaarra Kadir martuutiin ta'an nam tokkoon taatan never ever sitti himaan kana jala sararee feetuna jibbi feetuna jaalatu waan akkasitti himaa dhufi galee miti akka daa'ima namni tokko qofa beeku akkaawuntii maqaa abbaa isaatiin banuufi akkaawuntii maqaa ebaluutiin banuufi akkaawuntii Asliif Mubaarakiin eegaarra Hamzaa eegaarra maal abbaa keetii nuyi wallaalaa kanarraa eeyda dhimma hayyuu irratti dhimmi Kadir martuu mootummaa ilaallata miti mootummaa ilaallata hawaasa Oromoo miliyoona 70 ilaallata stand up kasitti himaa jiru kana dhugaan jiru kana fudhadhu yookaan muudiin qabatin muudii maa qabatta lubbuu namaati irratti akkamitti lubbuu hayyuu Oromoo irratti namicha jaalala si barsiis namicha qabsoo si barsiis namicha garalaafummaa si barsiis namicha tokkummaa si barsiis namicha islaamaaf kiristaana ija tokkoon laalu namicha guddaa fi xiqqaa ija tokkoon laalu namicha qeesii fi sheekii ija tokkoon laalu namicha marroo fi jawaariif abiyyi ija tokkoon laalu. Egaa yaada amma inni kaase kanarratti Dr. Aslii baay'een keessan ni beektanii social media kana keessatti hawaasa Oromoo namoota kakaasuudhaan beekaman keessaa isa tokkodha. Egaa wanta inni kaase keessaa wanta hedduudha ture maalidha? Uummanni Oromoodhaan wal eeguu hin qabu. Namoota beekamtii akkanaa qaban namoota Oromoodhaaf oolmaa cimaa oolan kanneen ebalu jedhee wal eeguu hin qabu. Cinaa dhaabbachuun dirqama wanta jedhudha isaan akkaawuntii isaa banuudhaaf namoota ebalu jedhee wal eeguun hin barbaachisu. Hawaasni hundumtuu bira dhaabbachuu qaba. Abbootiin qabeenyaa dhaabbileen adda addaa kan Oromoodha. Akkanumallee gama mootummaatiin illee gamni hundumtuu namoota akkanaa kana cinaa dhaabbachuu qabnaan ergaa keenya nullee gamanuma karaa miidiyaa keenyaatiin kan dabarsinu kanaadha. Maaliif hawaasni Oromoo namoota beekamtii qaban kanneen cinaa dhaabbachuu qaba. Yeroo kamiyyuu stand up baqa
yeroo hundayyuu namoota akkana kana cinaa dhaabbatee namoota akkana kana deeggaruun murteessaadha. Maaliif bu'aa baay'ee keessa dabarsanii sadarkaa kanarra kan gahan hayyuudha, beekaadha, qabsoo uummata Oromoo barsiisee nama cimaadha, nama oolmaa guddaa Oromoodhaaf ooledha. Nama kana cinaa dhaabbachuun dirqama hawaasa hundaati waan jedhudha gabaabinumatti inni kan ibsuudhaaf yaale. So inni kun hedduu tokko wanta ergaan jaaladhe waan ta'eef hedduu tokko irraa barattan jedheeti yaada. Yeroo baay'ee hayyoonni akkanaa kun yeroo miidhaman yeroo dhukkubni isaan darare yeroo isaan jiruuf jireenya isaanii rakkoo keessa seenu dhiyoo kan argitanii jirtanii artistii keenya kabajamaa fi baay'ee jaalatamaa gama mootummaatiin illee deeggarsi baay'een kennameefii jira. Adam Haruun argitanii jirtan jaarraa baay'eedhaaf Oromoo cunqurfamaa ture san sagalee ta'ee sagalee isaatiin ummata Oromoo kakaasaa nama turedha. Yeroo dhiyoo keessatti rakkoo inni keessa ture akkam akka ta'e hundi keessanuu dhageeffatanii jirtanii. Amma immoo inni kunis sadarkaa kanarratti argama. So hawaasni Oromoo asirratti yaaduu qaba waan jedhu sammuu kiyya keessa qaba. Yaaduu qaba bakka. Hawaasni Oromoo community'n Oromoo hundi kan biyya keessaa kan biyya alaatti argamu. Xiqqaarraa kaasee hanga guddaatti hundumtuu namoota akkanatti oolmaa guddaa Oromoodhaaf oolan cinaa dhaabbachuun dirqama isaati waan jedhudha kan ergaa qabu. Egaa Kadir Martuullee yeroo gara mana yaalaatti seenu ergaa kana dabarfatee jira. Ergaan inni dabarsellee kanaadha. Mee haa dhageeffannee walitti haa deebinu. Kabajamoo ummata Oromoo sabaa sablammii Itoophiyaa ummata Afrikaa ummata addunyaa wanni takka beellama yeroo siiseena beellamni sun immoo hojiidhaan mirkanaawaa jechuudha. Obbo Yaadataa Junaydii beellama seenan san hojiidhaan duruu mirkansanii gara hojiitti lixanii jiranii jechuun waan san hundanaaf godhanii. Kanaaf ummanni addunyaa guutuun warri naa dhiphatan akkan dhiphanne akkan yaaddoyne baay'ee tokko naa galatooma. Naaf hojiitti seenanii jiranii waan beellama seenan san immoo hojiitti naa raawwatanii jiranii jechuudha. Maqaa mootummaa Itoophiyaa kabajamaadhaan maqaa mootummaa Oromiyaa kabajamaadhaan maqaa uummata Oromoo ulfaataa kabajamaadhaan maqaa sabaa sablammoota Itoophiyaa kabajamaadhaan maqaa Afrikaa kabajamaadhaan maqaa addunyaa kabajamaadhaan haa galatoomu kaampaaniin Brighton President Yaadataa Junaydii. Kanaaf hojiitti waan seenaniif isin hundi mootummoonni hundi ministeeronni gurguddaan hundi naa dhaabbatanii kasabaa sablammiin hundi sheekan hundi ulamaa'uun hundi paastariin hundi qeensiin hundi akka naa dhaabbatanitti rabbi isiniif haa dhaabbatu waan ilma keessaniif dhaabbatan galatoomaana ilmi keessa yaadataan bakka keessan bu'eenaaf teera akkuma baallama seenitti hojiitti jalqabee jira jechuudha. Galatoomaa isinis naaf baga naa gammaddan kun kana. Egaa gara hojiitti illee akka seenanii fi jiranii fi mana yaalaatti illee akka seenee jiru akkanumallee obbo Yaadataa Junaydidha. Waadaa galaniif san wacii guutuu danda'uudhaan akka yaalchisuudhaaf waadaa galaniin amma immoo gara hojiitti seenuu isaanii ibsaa jira jechuudha. Kadir karaa sooshaal miidiyaa adda addaatiin kan baheetiin argaa jirru jechuudha. Asirratti waa lama jechuun barbaada. Tokkoffaan maalidha? Hawaasni Oromoo keenya kun community'n hawaasa Oromoo kun hedduu tokko cimaadha, bal'aadha. Hawaasni Oromoo yeroo gabaabaa keessatti wal qarqaaree galmaan wal gahuu danda'a. Kana jechuun nam tokkodha. Amma hawaasa Oromoo keessaa nam tokkodha. Abbaa qabeenyaa tokkodha. Yaadataa Junaydii jechuudha. Abbaan qabeenyaa Brighton Trading jechuudha. Nam tokkodha. Garuu hawaasni Oromoo bal'aan illee cinaa jira nama kana. Qeessonni Oromoodha. Akkanumallee ustaazonni Oromoodha. Hundi isaanii jechuudha. Hawaasni Oromootiin alatti illee immoo community'n Itoophiyaadhaa baay'een faana jira. Mootummaanis faana jira. Ministeeronni adda addaa faana jiru. Egaa karaa adda addaatiin wantoota baay'ee argaa jira jechuudha. So kanaafiyyuu asirratti maal jechuu barbaade namoonni akkanatti yeroo rakkatan cinaa dhaabbachuun hedduu tokko nama gammachiisa. Wanta nama gammachiisudha. Namoonni cinaa isaa dhaabbatan hundi keessaniyyuu galata guddaa qabdu isiniin jechuu barbaada. Hawaasni Oromoo bal'aan asirratti garuu hawaasa Oromoo
Oromootii fi community Oromootiif wanti dabarsuu barbaadu ergaawwan lama qaba dhumarratti jechuudha. Ergaawwan kanneen keessaa maalidha? Hundi keenya iyyuu kan waliif boohuu jalqabnu gaafa namni darbe yookaan immoo namni dhukkubsate yeroo akkana kana qofaadha. Garuu san dura waliif boohuun wal bira dhaabbachuun namni kun maal qaba rakkina maalii qaba itti dhiyaatanii wal haasofsiisuu dhabuun community hawaasa Oromoo kana baay'ee tokko miidhaa jira. Community biraa keessatti baay'ee kan argaa jirru namoonni yeroo rakkatan qofa osoo hin taane yeroo isaan rakkoo keessa seenan immediately community Amaaraa kana keessatti wanni arginu kanaadha. Cinaa dhaabbatu immediately yeroo isaan cinaa dhaabbatu. Community keenya garuu yeroo namoonni du'an boohuudhaan miidiyaa irratti ni baana tokkoffaadha. So community hawaasa Oromoodhaa kun cimee wal qabatee hawaasni Oromoo kun yeroo rakkatetti cinaa dhaabbachuu namoonni beekamtii qaban kunniin cinaa dhaabbachuu irratti hojjechuu qabnaan dhaamsa kan kooti. Egaa ergaawwan bal'aan illee darban jiranii karaa social media adda addaatiin karaa TikTokiitiin karaa Facebookiitiin ergaawwan kanneen keessaa artisti Galaanaa Garoomsaadha karaa toora Facebook isaatiin ergaa kana dabarfatee jira akkuma asirratti argartan. Egaa Kadiir Rabbi nu haa fayyisu nu si cinaa jirra oolmaa nuuf oolte nu guutuu hin dandeenye waan jedhudha akka ijaalatu ibsee jira. Sartiin adda addaallee qophaa'uu fi qaba kan jedhu yaada isaa ibsee jira. Akkanumallee Anwaar Jamaal baay'een keessan ni beektan caayaa irratti OPN irratti baay'een keessan ni beektani. Anwaar Jamaalis ergaa isaa dabarfatee jira. Caallee Ustaas Raayyaa Abbaa Maccaa ergaa isaa karaa social media isaatiin karaa toora Facebookiitiin ergaa isaa dabarfatee jira. Ergaawwan kanneen kan isin hin dhaqqabeef maalidhaa fi Kadiir cinaa jirra jechuudha fi tokkoffaa lammaffaa garuu community'n Oromoodhaa itti yaadu kan qabuu fi community'n kun cimee lafa qabateetiin community'n kun uummata Oromoo cinaa dhaabbachuu qaba kan jedhu yaada mataa kiyya qaba. Community'n hawaasni keenya bal'aadha. Kan biyya keessaas jiru kan biyya alaas jiru bal'aadha. Rakkoowwan adda addaa irni dhaqqaba. Yeroo rakkoowwan akkanaa kun dhaqqabanitti immediately cinaa dhaabbachuun dirqama. Beekaadha wallaalaadha osoo hin jedhu hundi isaa hanguma danda'een community isaa cabsatee hawaasni keenya hawaasa cimaa ta'ee wal bira dhaabbachuu irratti gahee taphachuu qaba. Keessattuu yeroo rakkoon uumame hawaasni keenya wal irra dhaabbachuudhaaf wanti tokko wanta isa dhageessu tokko hin jiru. Wanti isa dhaabullee hin jiru. Baay'ee irraa gammanna, baay'ee jaalanna. Kanaaf garuu hawaasni keenya dursee wanta kanaaf qophaa'uu dursee namni kun osoo hin miidhamin kanaan duraadha kan dhukkubsachaa ture kan jechaa jiru. So kanaan dura bira dhaabbachuun maaliif dadhabame kan jedhu immoo hunda keenyaaf gaafiidha. Gaafii kanaaf immoo hundi keenya yoo itti yaadnee deebii argachuu qabnaan dhaamsa kan kooti. Egaa viidiyoon kun namoota baay'ee bira akka gahu sheer gochuun dagatinadha. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo subscribe godhaa. Ergaawwan bal'aatu jira. Ergaawwan kanneen yeroo qabnu keessatti gabaabinaan haala kanaan isin dhiyeessuudhaaf dandeenyee jira. Kanaafiyyuu viidiyoo kan koo kanarraa asirra xumuree jira. Yeroo biraa immoo informationota akkanaa kana bal'aa irraa wal argina jedheetii yaada. Egaa abbaa qabeenyaa yaadataa Junaydidha. Hundi keessanuu naa galateeffadha isin jechuu barbaada xumura irratti. Sababni isaas artistoota Oromoo baay'ee namoota Oromoo keessatti beekamtii qaban baay'ee cinaa namni dhaabbachaa jiru keessaa nama tokkodha namni kun. So namoota abbootii qabeenyaa kana immoo hundi keenya iyyuu deeggaruu yaadaan cinaa dhaabbachuun isaan galateeffachuun dirqama keenya waan ta'eef hundi keessanuu naa galateeffadha isin jechuu barbaada. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin wal argina hangasitti nagaan naa tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.